Hordoftoonni seenaatu hundi keessanuu akkam nagaa keessanii isin jedhee jira. Bakka isin jirtan hundaatti nageenyi Waaqayyoo isin faana yaa ta'u. Ani nagaa fayyaa kootii galanni Waaqayyoodhaaf yaa ta'u. Waan addaa isin qopheessee jira. Innis maal hojjetan akkamitti ruuzarraa kireemii fuulaa argachuu dandeenyaan jedhudha. Kireemii uumamaati. Keemikaala homaatiyyuu hin dabalatu. Wantoota nu mana keessatti itti fayyadamnu irra akkamitti hojjechuu fi akkamitti akka itti fayyadamuu dandeenyu waliin ilaalla jechuudha. Isatti taruudhaan dura warroonni haga ammaa na faana jirtan jabaadhu naan jettanii na jajjabeessaa jirtan hundi keessaniyyuu baay'ee galatooma ulfaadhaan isiniin jedha. Warroon namootiyyuu ganaa akka tasaa gaana dhuftanii viidiyoo kana kan laaltan ta'e gara maatii keenyatti dabalaman isiniin jedha. Subscribe, like, comment, share gochuudhaan na jajjabeessan isiniin jedha. Warroonni tanaan duraan na jajjabeessaa jirtan baay'ee galatoomaan isiniin jedha jechuudha. Akkaataa itti fayyadaminsaa fi akkaataa itti hojjennu ruuza mana keenya keessatti arganna. Isaama viidiyoo itti aanu kanatti waliin hordofna jechuudha. Nu faana tura haga xumura viidiyoo kanaatitti hordofaa itti fayyadamaa irraa fayyadaman isiniin jedha. Baay'ee bu'aa qaba waan ta'eef. Keessattuu akkaataa nuti fayyadaminsa yeroo jedhu fuula keenyaan bogoriin ta'ee finnis adda addaa nurratti bahe isa akka erga inni nurraa badeeyyuu wantoonni akka gugurraatti wayii fuula keenya irratti maxxanee hanafu san baasa jechuudha. Kun baay'ee gaariidha jechuudha. Fuula keenya gugurraatti nurratti haaphattee haftu san nurraa baasuudha jechuudha. Fuula keenya qulqulleessuu danda'a jechuudha. Kana malees ruuzni viitaamin B of keessaa qaba. Qaama keenya kan shunturee fi hangoggooge lallaafisuu yookaan ammoo akka qaama keenya yeroo duraa sanitti deebisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu faayidaa hedduu qaba ruuzni waan ta'eef ruuza bichaa miti wantoota garaagaraatu itti dabalama. Sanuma ammoo viidiyoo wajjin waliin ilaalla jechuudha. Gara qophiitti yoo seenu gara hojii isaatiitti jechuudha. Wantoota isin amma asitti argitan kanneen nu barbaachisa. Innis maalidha? Muuzii nu barbaachisa. Leemon nu barbaachisa jechuudha. Loomii, sukkaara nu barbaachisa. Zayitii yookiin olive oil isa jennu zayitoon isa jedhamu sanii nu barbaachisa. Yoo qabaattan kokonaatiitti fayyadamuu hin dandeessan jechuudha. Iddoo kanatti kokonaatiitti fayyadamuu hin dandeessanii. Ani garuu kokonaatii san waan hin qabaanneef zayitii kana fayyadama jechuudha. Baay'ee fayyadamtan xiqqoodha. Ruuza nu barbaachisa. Ruuzan asitti amma bilcheessati sirriitti bilchaatu qaba jechuudha. Nu barbaachisa jechuudha. Kanneen hunda erga walitti qopheessinee booda iddoo itti daakamu yookiin miksii ta'uu kanatti asitti daballachuudha. Guddaa kanan qaba. Isin xiqqoo ishee sanillee hoo jiraatte isaanillee fayyadamuu hin dandeessan jechuudha. Kun guddaadha. Hojiidhaaf baay'ee namatti hin tolu mikseriin. Haa ta'u garuu yaaliidhaaf jecha kunuunsumatti fayyadamaa jira. Wantoota kanneen nu barbaachisa akkuma duratti argitan. Meeshaa itti naqatan qulqulluu akkanaa yookiin ammoo kan pilaastikii vaaziliiniin keessaa dhumellee fayyadamuu hin dandeessan jechuudha iddoo kanatti. Amma kara qophiitti seenna. Kana walitti naqna jechuudha. Amma akkaataa walitti dabalinsa isaa jechuudha. Akkaataa walitti dabalinsa isaa kun ruuziidha. Ruuzii sirriitti bilcheessan jechuudha. Isaan sirriitti bilcheessee jira. Isatti gimmaashaan itti dabala jechuudha. Muuzii asitti gimmaashaan dabaltanii hundaa asitti naqxan jechuudha. Iddoo daakkaa kanatti naqxanii loomillee gimmaashaan itti fayyadame gimmaashni isin ga'a jechuudha. Gimmaashni isin ga'a waan ta'eef gimmaashni fayyadama.
muuzillee ግማሽ sukkaara maankaa shaayii ishee lama itti dabaltan baay'ee gaarii ta'a. Saniin booda zayitillee baastanii fal'aana guddaa isa tokko akka ta'utti itti dabaltan jechuudha. Saniin booda walitti daakama. Amma walitti miksanii ta'ee jira yookaan walitti dabalamee jira jechuudha. Akkuma argitan hundi isaati meeshaa qopheeffatan kanatti dabaltan jechuudha. Meeshaa isa kanatti dabaltanii jechuudha. Firiijii keessa yoo gootan akka torbee tokko taa'uu danda'a. Firiijii keessa yoo gootan torbee tokko isaa ol taa'uu danda'a. Akkaataa itti fayyadamiinsa isaa galgala osoo hin rafin duraa fi ganama akka hirriba kaatanii fayyadamtanii jechuudha. Baay'ee lasilaseedha. Akkuma argitan baay'ee lasilaseedha. Zayitii isin qaba, sukkaara hin qaba. Muuzii qaba, muuzinis loomii qaba. Loomiin illee waa hedduu bu'aa hedduu waan qabuuf hundi isaa walitti dabalee immoo baay'ee bu'aa gaarii qaba jechuudha. Keemikaala hin dabalannee waan nu manatti itti fayyadamnu nyaata nyaannu muuziin illee kama nyaatamu, ruuzinis kama nyaatamu, martuu kama nyaatamu jechuudha. Keemikaala wayitiyyuu hin dabalannee alaa kanatti qopheessinee itti fayyadamuun baay'ee gaariidhaan jedha. Fuulatti erga dibattanii daqiiqaa 15 isaa ol tursiisuu mirga keessan jechuudha. Homaa rakkoo hin qabu. San booda inni qattani. San booda immoo kireemii homaatiyyuu fayyadamuu dhiisuu dandeessa. Homaa akka rakkoo hin qabu. Akkanatti mana keessan keessatti hojjetattanii qopheeffattanii itti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Viidiyoo biraatiin ammoo walitti deebina.